Family akkam nagaa jirtu fayyaa jirtu soddaan dhufee na bira jira soddaan dhufee na bira jira rafaa bulee rafaa olee xiyyaara keessaa fuudhee makii ittiin himne akkanumatti fidee makiitti onnaqa waan isin jettu waliin laalla ishii amma deemaa jirra soddaa akkam Nagaa wallahi alhamdulillah akkam fayyaadha maashaallah Kairoo akkam ilaalta haalita Foogii martii wal fakkaata. alaabaan kennallee kana deena bakka deemaa irraa akkasii kunoo soddaa fuulee deemaa irraa waan makiin jettu walumaan lallakamaa jetti hin iyyiti moo hin ilaalchiti moo hin gaggabdi moo ምናምን I don't know nuun galu walumaan ilaallaka makiina shantaa kaarra soddaa aywa affaaltiin kun kan akka dirree xiyyaaratiin dhufnu amma qaxxitaa gara manaa deemuuf isin galee soddaan kun dhoysee jira duubatti dhoysee jira kun soddaan soddaa akkam reeti kaayiroo akkam ilaalta Itoophiyaa yoo kaayiroo Itoophiyaa yoo kaayiroo Itoophiyaa yoo kaayirooleen biyya haadha manaati Maashaallah kana waliin danda'e keessa Hai. Illalla jedhanii soddaan illalla jedhanii karaas maamilii. Take a slight right turn and take a slight right turn onto Adley Woods for access. Family emang mana gini, mana maki gini. Maki, ibsafu nanjan nih, ibsafu. Right. Right. Ni jala badde hordoftoot ante mucattiin tee badde hodde Salaamu alaykum. shugguxiin mana keessa badde manni aruusa fakkaata wanne obbo ibsa barri isa tarii gamuudha haraama jaartii namaa harkaan dhufu بيت المغفرة أنا مغفرة شقتي أروموتي jadi wali boya jirani صدق فرحتي إذا شفتوا هذا غرفة النوم جتي أرامي ليلة كلب ستشعر تشيك أغني Abba kootu booyaa jirti. Keef abbaa manaa kabaja mana siifine boottaa mucatti. Alhamdulillah jettu abba kootu sassabe